Waan dheeraasan yoonii fi arraboota irruutan ol seene ansii fi isaa waliin isin ari'aa beeku. Sakattiin fadhaanu. Sakattiin nam tokkollee nagarraa anuma qofa jaalatamma. Amba ififuu jilbannaa waa cufa siifuun tolcha akkanattiin suquun godhanaanitti galgala keessa. Ani ififuu jilbannaa buuti jaartitti emaannaa gooti. Atumaaf. Ni gabaabbate. Ni gabaabbate. Galgala wal qixaabee kan mul'achuu. Balleessitii dhiisiyaa. Maal fakkiyaan kan itti dabame. Anus maan gaafachuu dhufee bara. Anantiifne yaani kee hukkayyoo yaadaan si faana badaa. Way haadha mana kiyyaata namoo jaalalleeti yaa bareeseen duniyaa akhiratu jaalalleeti garuu nam dhiiraa kana kaantu dubbisaa oolti malee isiinis dubbiftullee 15 illee ayirumtu anis isumaan jaaladhause akkanumatti nusee jaaladha isiinuu barna jaalatu noo diimtuu kasiillee argadhu bire kamalee bile otoo ammaattee namni nu wayii fedha. Waan bareedduuf namni cufti akkas jaalatu jira. Anis isuma tokkitti isaan jaalladha anis. Yaamee jennaan illee amma akkanuma gadhoftii beekasi. Raasoo! Raasoo! Isa kutteessa. Hangaruma ijoolleen xixiqqoon harka qabatte. Raasoo! Hootu mee hootu! Isa kutteessa. Ammaa si biraan baane. Allah. Raasoo! Santaltee isuma gorte. Raasoo. Maal irraa feeta maal irraa barbaadda? Intalti jaasa inumaatu intala dhalii guddisi intal jahin. Gurbaadhaa duuba. Maal irraa feeta? Bismillah ati moo. Yoom gammaddu. Dabaan gammanne? Hin gammanne. Takka gammachuu sirraan hin maddoon. Ana biratti. Bakkuma kofaltuu kanatti malee. Silaa namni nama dura heerume tanuma qabaa. Dura heerumteete. Jaarsa kayya kan duraa san hin geessu bara. Anmoo. Tanas hin jaa'ee. Anaa ka duraa san hin geenye? Hin geessu. Akka kanaa. Haduraatii fi haboodaatii isa egaa. Har'a wayyaa rabbumaa beeka. Waa rabbii meedaa maraammartuun dhiiraasi. Lama moo tokko heerumte isaati na dura. Inumaatu maraammartuu dhiiraati. Ati lama moo tokko heerume. Lamaan heerume maaltu siin geeti? Na dura moo? Jaalattee na fuudheemi? Si jaaladhee sitti fakkaatina maallaqa keetiin jaaladhee. Ati gaafa abbaa kiyyaafummaan si ol fuudhanuu numa jirtaa bara. Hin duutu. Sadhugaa gaafas illee jiraadhu hiree waliin nu fiddeeti. Atis bara. Amma bara. Jaalatteetu mana seentee bisa. Maallaqaan si jaaladhee malee siin jaaladhee. Arra dhugaa himatte. Na dhaluu dandeessaa. Dur waa tana naasoo inni arra dhugaa himatte. Akka nagaa amata lamaaf deemna kun eegoo ol fuune waan takka gammachuu sirraan agarree. Dal maallaqallee guddaan seeqan. Maallaqa manaa kan siin jee barsiisaa. Anuma fedhe. Ati moo ati maaliin tisi? Namaan nu dhagaa anuma fedhe. Ibee kan barbaandu kun guutuun. Akka ati na jibbitu. Akkaan maallaqaaf jecha si jaaladha. A'uuzu billaahi mina sheexaan rajim jedhu. Sirratti haa Manaa moo zaahira. Kaimeen waddiisi guyyaa nama qaqqabachuun beekta galgalaa nama qabattu. Maaluma warada bullachi. Saa guyyaa dhiirummaan tun nama ooltii galgala maaltu fuudhe. Wallee jinniin liqeeffate. Narratti hin garree ati? If gaafadhu san. Narratti hin garree? If gaafadhu hin jedhiirummaan ta'e guyyumaati. Zayitun. Laal waaniin siin jiru arra galgala haa. Yoon arra si gammachiisuu baadhaan mana keessatti haa. Guyyuu akkanuma itti abar yoon si gammachiisuu. Takkaan jenne akkana arra. Muhammad. Yee. Kunoo dhufee gaa dheeraan akka keetii ka faayidaa hin qabne. Maaltu fuularra si jira si? Babbareedii taa'e nama dhiiraati. Akka nama na jaalatu taa'e namaa na dhufu jira. Maaliin jaaladhaan jaalalatee isaan fidaanti? Muhammad. Yee. Akkami? Nagaa yaami. Fayyaadha. Fayyaa. Nagaa. Isaaniin ta'a. Taa'e barkalla fuuluma kana taa'e. Asuma gad taa'e. Ooyiruu keessa teenyeeti
Ni wajjaasaa hojjira. Ayyee isii wajjin. Akka malee na jaalata. Ati ittiin dhiyaatin. Yaaboo. Isatti maxxanin. Si'uu dhibdee jirti. Isatti maxxanin ati. Isatti maxxanin. Akkaan jee dhagee. Dhagee. Maal jette? Oguta ko waan si dubbisuu barbaade. Ana moo? Oguta ko waa'ee wal mareechuu barbaade. Isa wajjin wal mareechuu. Ana wajjin moo? Adeemtu? Adeemtu. Eessa dhayi? Eega isa adeemtu waan si mareechuu barbaade. Eenyu si arga? Gowwaan baan qabne. Ammoo. Ati fi fufa dhufee taa'isi? Isii mana ari'attee fufa dhufee Rabbiin uumaa addunyaa irra qabu. Ha addaa DJ akkasuma qabe. Rabbiin uumaa adda addaa addunyaa tanarraa qaba. Dhagee. Allaal waggaa 3 magaalaa taa'ee waan dhalaan taate arke as dhufe. Dhagee. Baadiyyaa malee magaalaa malee baadiyyaatti harkanii dhalaa. Na dhagee gaabbu. Ambar waan isi jaaladhu fi sitti hima maama kee. Na gorsi. Na gorsi. Laal xiqqoo gowwummaa qabaattee ta'e garuu bakka jaalalaa tanarratti gowwummaan hin jirtu dhuguma walitti himan. Maaliif ni beektaa? Jaartiin ta'e wanni akkanatti hin quufneef dhiira kaanii fi kaan cinaa deemti. Kunoo reefuun tana ganamaan tana dhiira lama hojii deemu jirti. Ati nan namantu guyyuu sittiin himu. Ati jaalatu jirti. Jaartii tiyyasii kadhu jiraawu. Ammaan hin jaaladhaa miti jaartii ta'e. An jaartii ta'e irraa ajaan qaba. Ati maaliif na gorsita? Maaliif na gorsita? Kattiin fadhaanu. Kattiin fadhaanu. Nam tokkollee nagarraa anu qofa jaalatamma. An ififuu jilbannaa waa cufa siifin tolcha akkanatti suudhuun godhanaanitti galgala keessa. Ani ififuu jilbannaa buuti jaartii ta'e maal naa gooti? Atumaaf. Yaa gabaabbate. Ni gabaabbate. Galgala wal qixaabee kan ulachuu. Galgala wal qixaa? Guyyuu numa hiraarti. Abbaan man anuu gaaf takwa hin siime. Qaraara garteeti. Saaba kee gorsi waanuma galgala haasa'iti. Guyyaas moo? Guyyaas. Guyyaas waanuma galgalaa jetti? Guyyaas waanuma galgalaa jetti. Nam cufa bira yaa haasa'itee dhiisi. Ayyoon tiyya afaan dhagaa hundaaf. Ayyoon ta'e homaan jettu dhiisi. Ayyoon ta'e ni beeytiini. Duruu dhagoo dittee intala tana jaalatteetuma fuutee miti. Wal jaalanna isiillee na feete. Ana qofaa miti yaa. Sammuu ta'e daleessisi. Badoo. Awwanni si dhaamu jiru dhagee laal. Dhagee. Dhiiraa hojii harkitee amma la karaan irra siif deemsisu dhagee na dhagee. Karaa tokkoon siif hidha. Uti Oromoon safuu qaba. Safuu? Aadaa qaba. Dhagee. Na dhagee. Mana keessallee ni jirti hedduudha. Safiin baanu safuun baana. Safuun maali? Dhagee. Safuu jechuun kabaja. Dhagee. Kabajaa kana qabnuuti. Kabajaa eegganneeti safuudhaan deemna. Imalla jechuuti Oromoon. Amma wanni isin jedhu dhagee. Jaartiin teetuun usoo ati jaarsa taatee fi jirtu dhiira taanii fi taanii jala deemuun faayidaa takka hin qabu Oromoo teenyaas cabsee fira keenyaas maannoo teenyaas wanni kun waan cabsee dhabamsiisu. Safuu teenya kan eeggachuu qabu atii fi ana. Si galaami dhiira kaanii fi kaanii Oromoo keessatti hin baranne dhalaan takka dhiiruma takka barte. Kunoo geeleenii fi hojii deemtu taasi jaaraa dhuydufaa jala deemti. Sanuma jala hambifamnaan ati. Furmaata qabdi. Sijaaraa faa dhuydi? Sijaaraa faa dhuydi geeleen isii. Edaa isinuu kanaaf akkana shuruu godha. Amma akkamiin godhare? Akkamiin godha? Amma an furmaata waan isin jiru dhage. Akka gootu sin beeku. Yooni sittiin boonamaa dhiira ta'e gaati. Yoo hanga yoomii dhiira ta'uun si dhibu. Itti booni dantaaseeti gaafa feete fudhadhu ammaaltu naan ga'e mucoota akkaan jaaladhe faa jennu. Isinuu hinaafte yaa abbaa mana kiyyaa maaliin sii fida maaliin sii godha maaliin sii fida isin jetti isinuu. Tana waan taateef jabaadhu yoo galgala lallaaffattees rakkoon qabu lafa hiitee hin jirtu. Maaltu nama jabeessa galgala keessa? Ati guyyuu haaru jirta. An guddoollee rafumma galgala sauma takka ciiseeti. Ganama sa'a lama kaa. Sa'a takka qofa hojii. Hedduu rafu bara hedduu rafu. Isiinuu ni gaafi sa'a takka hojii ciisi. Baxaraanummaa akkana. Giseen ciisoo ma xiqqishoo. Baxaraanummaa akkana godha. Ati safuu ta'e eeggadhu jaartii ta'e bakka itti goggodhu maarree bobbooyuun ilmoo dhiiraatiif barbaachisaa ta'e fuulatti guuri. Fuula guutti guurte isa kabaja. Ammoo guusin dhufte ni lolaani. Loliniin. Boodan taateeti. Ansin fedhu bareedduu takkaan na dubbiseen jaan. Bakka. Naasii fidaati. Akkana ja'uuni? Naasii fida. Bakka deemee maamat qayi. Deemu barkallee qayi deemu amma na gorsitee mi?
babbareedduu dhalaan hedduun nu dubbiftee na feetee na jaalatteen jaananis. Bas. Yatti mee deemati. Deem Muhammad Khayyim. Jabaadhu. Eeruu teessis barana arkeetiin jira maddariira. Tanumaaf si jala teessi malee qaata sokkitee siinu. Eeruun tee maali maashaallah. Nageetti bakka Muhammad Khayyim. Ayyee. Nageetti. Ayyee deem. Ayyee. Jaalatu jira. Ifumaafuu fadhu jira. Inni gowwaa naan jaam inni gowwaa an laal. Tabiraallee na fedhan jawu. Jaartiti. Mana keessa fattiin sirbaaf la. Yaa rabbiin cumaa facaasee qabalaa dhiiticha kenna raasee qalbitaan toositu yaa'iin bobbaasee hiraar keetti manaa ruuqa isa ganna baase. Yaa rabbi ittiin geessin astaqfirullah. Yaa rabbi ittiin geessin yoo tana dhageesse dhiira bira deemti. Dhiira biraa jaalatti. Rabbi tana ittiin geessin. Amma gubbaan faaleen kunillee isii dubbisuu jiraatu hin dhabu. Jalaayamu. Jalaayamu. Raso. Raso. Maal jette? Dhuftee? Dhufee bar. Dhuftee. An nam tokkollee nan jaalatu. Suma qofaan na jaalataa beekte. An namnillee an siin fada. Maal siin jeesan gaalaa fi inni wal qixaasan sammuun isaa nama dheeraa jaan duraanuu takka huccootu hangata takka sammuu hangata. Maal siin jechuun jira? Har'a inumaa wal mareerna jaasa. Maal sirraa barbaada? Beekinillee? Wahiin siif himee fiifu kararra qabee na dubbisee bara. Inni moo? Ati jaarsa kee birraa dhiisi. Annumaan beekee. Akkana naan jee. Dhagaye. Duraanuu si jaalatu jira. Ati isa ni beektaa? Kananiin arrabsaa mee karaa giseen deemuun dhaan arrabsaa nama dheeraan sumuna fakkaataa raniin dheeysa. Ati manaa mallee nooma dheeraa baqataa bultaa kan. Yaa rabbi ramaa arrabsee qabiinta. Maaliin nyaadhee jabaadha maaliin nyaadhee jabaadha duuba maaliin nyaadhee jabaadha. Qoonqoollee guddoo nyaadhu biddeen kudhan qofa nyaadheetiin rafaan. Hirriballee hedduu rafu galgala isaa takka rafeetiin isaa lamaaf ganama qa'a. Amma nuti maal nyaadheetiin jabaadhatu. Imimmaan akka boocuu kana deemiti. Nama dhiiraa jala dhaqi hundee takkasii bilcheessa. Imimmaan akka boocuu kana asitti deem jumaa ka'e hundee takkaan biqilfadhu. Siyaati raamatallee namaan qabdu. Na dhagaye. Amma arraboota gurbaasan. Jaalalmateeti beeka jaalalmateeti. Arraboota gurbaasan. Yoo inni ooyiruu tana dhufe. Na tuqan dhufe na tuqan. Arraboota na dhagaye. Na tuqan dhufe haase. Dhaabadhu meeqa ta'e. Yoo inni ittisa. Naafati jidduu amma. Qaamarraa qoreen qabu maaliif akka nama qataraaso maaliif akka nama qat. Na dhagaye. Anna ansi malee namta kan qabu beek. Ati nan jibbin aan. Na dhagaye haya si. Nyaasi jaaladhe. Na dhagaye na dhiisi haya bakka dhiisi. Ni gaya achichisa qimee jala. Na dhagaye. Gurbaan dheeraan san. Yoo ni fi arraboota ooyiruu tan ol seene ansiifisaa waliin isin ari'aa beeka. Indufu isaanii da'anii kophee kan hundatti baafadheetin da'anii yoo lamada deemu. Yoo inni dhufu baate na feeta. Ammaan tana. Ni nare. Ni nare. Amma dalagaalee asumarraa hin eegala ka'e. Hadu maqaan haramu? Si beeka waan dalee. Amma mee waan barreessi jenna. Maalumaan sin faamee dalaalee walleessuuf hin deemu. Nah. Ish dalaalee asiitu balleesse. Dhalaa asiillee balleesse ish miskiintitti takkallee jaarsa dhiira sadii dhiiraa furoofti. Maali isaan laafaadhaan isaa galgala. Bar obboleettii tiyya tanarra xiqqooti jeetiin si gorsuu barbaadee dhufe maali narraa fudhattaa gorsa kan. Gaafa biyyaana baasan sanuun gorsini amma nu gorsan egaa waa hunda baradhe. Haya bareedduu tiyya obboleettii tiyya tanarra xiqqooti jeetiin bar gorsa kana si kan nuu dhufe akkami narraa fudhattaa. Gaafaan duraa si deemuu nu gorsini amma nu gorsita. Maaliif reegaa siyyaaraa tana dhugdee barachuudhaaf amma sirraa ni bareeda. Narraa bareeda akkatti narraa bareedu na gartu. Tana yaalii ammaan sijaaraa dhiisuun waan si jaaladhuuf obboleettii tiyya waan taateef jecha siyaaraa tana sirraan jaalanneef irraa dhiisi. Fedhinnaa ta'e guutuu siifiin guutaa obboleettii tiyya maaliif narraa sirraa fokkoteeti. Oon tana dhabee fedhinnaa tiyyaa hin beekun.
Tana fadhinnaan tiya. Jiruu teetuu feetu. Hin fadhee tana malee. Akkamisi duuba akkami jiruun tana yoo dhiibne jiraachuu hin Hin dandeessu. danda'u jiraachuu. Hin danda'u. Hayya maali yaaliin akkanaa kun kana firraa darbe bareediti sirraan bareedu. Darbuu hin danda'u sin. Dhalaa hundaa danda'u. maali mirga dhalaa hundaa balleessuu keeti jechuudha. Dhalaa Oromoo maqaa keenya nu buusuudhaaf siyaaraa tana dhuydee maal fakkaata? Nuti bar siyaaraa tana uummata Sidaamaa faarratti. Isin dhalaa baadiyyaa waan taataniif kaasilaa magaalaa dheexanii agartan hin jettu akkana. Aara kanaan narraa gassaqi mee eegu takka. Chinnarraa gassaqi. Anu si barsiisuu fi yaalii godhu jiraatti Obboleettii gassaqinaan siifuu. jetta. Maaliif waan kana sirraa fokkoteeti anu siifuu yaalii godhutti hin jira mataan kiyya narraa dhukkubee jira. Siyaaraa kana dhuguun kee kun natti ajaa'ibsa hayi. Geelee Irraa bareedda waan kan gisee qabdu. irraan bareeddu. Qabachuu ni beekta. Si balleessitii dhiisiyaa. Maal safiyyaan kana isa dabame. Anus man gaafachuu dhufee bar. Aboo maal barbaade maal biyya sana dhiirtiin jirtu sa kanuma akka kiyyaatiin dabee kanuma na fakkaatu. Anu amma si jala. Kanuma gisee na harkee gara gaggalu malee na garree. Bar hundi isaanii dhalaa warra dursa. Gisee nam lama taaneef akkamii hubattii daannee. Amma si wajjin ol akkam jirta. Keedaadha Geelee Siin achumatti gaggeessaa dha magaalaa. narraa fudhaa Maal achumatti asaachisaa tun? gorsa isii kana hin furatin. Baadiyyaa keessa Gorsa kana sirraan jaaladhu. Maaliif? Leeleti sidii siiti agartee Aye. warra keenya ka duraanii sanus laamma amala kana agaranii ni akka magaalaa. Akka akkas taanu warra keenyaan nu An gidduu didda malee si gorsuun qaba karaa gaarii irratti yoo karaa gaarii diddellee. Ana faa keessaa foo akkaan akkana ta'u Ati isin na immoo godhu naan jira. taane ati. Akkatti naan ta'in karaa bareedaa gorsu jirta. Siin barsiisaalee marsee Naan ni irraa barsiisin. soo amma geeletti yaachi. Naan barsiisin naafisii wajji haasaamee eeguuta kan iddoo maqichaati. Duraanuu baati gurroon jujji seemee qisi biraa deemnaa. Ayee deema obboleettii siyaaraa ta'e qabaddu natti asitti geelee gorsa bareedaan si kanarraa fudhattu. Yeroo hundaa boodaaf ammaan tana. Intalfi dimee geelee siyaaraa tana obbole isiin as tana si dabarfachuu barbaadde. Tanaan taphachuu dhufteeti samma. Tana sirraa jibbee ta'a. Narraa jibbitee. Haasa kana sirraa jibbee haasa geelee teetii ta siyaaraa dhuutu tanallee sirraa jibbee maaliif karaa bareedaa irratti akkasiimi narraa fudhattus narraa fudhachuu baattus maaliif obboleettii teetaadhee waan sirra guddoo ta'eef jecha kana sirraa jibbee si gorsuun barbaade akkamiin narraa fudhatta? Amana dhaga'e haadhati. Ayyee Guyyaa jimmataatiin eeggadhaa kutubaa kee kana. maal jechuu Ati agartee ati ka dhiiran irra quubsu jiru akka isaan mataa gubbannu ba'an ka godhu jiru. ayyee Silaa akka kiyyaa kun agartee kudhan as keessatti hundi isaanii ni jijjiiraman gandi kun. jechuun kiyyaa. Saniifuu maali ni beekta? Ayyee. Ammaan tana yoo barbaadde agartee atis karaa keenya kana qabachuu ni dandeessaa. Ta'uun barbaada. Irra siif wayyaadha. Maaliif ni beekta? Akkatti jirtu kana beekte addunyaa sagalii haadhati. Usii fataaf raajaa dhugii qamayii. Fataa jainaa siin jeeti. Gorsaati naa kanite kana sirraan fudhadhu akkam jetta. Bakka Karaa rabbiin uumaan keenya qabu hayyameetti waa'ee. deema. Kanaaf jecha gorsa karaa rabbiin keenya jee tokkoof haa ta'u akka ja'ametti garuu wal diddaan Na waan dhagaye. jirtu jecha kiyya narraa fudhadhu dura siifin kannaa. Gurra naa qabadhu. Masgiida dhaqii amma Akkam. akkanaa kana ati yoo ta'u dubbii bal'aa quddur. Addee gaddaabbadhu mee siifin gorsa kiyya kana hin didinii taa'e geelee kootu si wayyaa. Astaghfirullah yaa rabbi nu gargaare Allah yaa rabbi nu sattare. Sattaraa nutti kan yaa rabbi dhala akkanaa nan godhini ani jecha akkanaa kana hin fadhu gorsa akkanaa fudhachuu hin fadhu geelee akkanaallee hin barbaadu yaa rabbi nu sattare yaa rabbi nu gargaare. Yaa goota qalaxaan kanaas mummureetiime yoo rabbi jee magaalaa tanatti ola habaatu hadhiira kudhani. Mummureetiin itti kannee mee jalaa marxoo tana keessa kaayadhu. Waaniin wali qabanii badaa marxoo tanatti hin guura. Haadha maamma dikkanneetiin magaalatti chiin bayi jaangaa. Waan faxaraa ijoollee tanaa anaaf iddu. Eega ganama baate hanga ammaatuun agarreesiis bakka kana isiin seente arrafaa dhiiruma tokko mana kanaaf dhiiruma takka mana kana natti haafiddu waan inni itti buusu ni ilaalte arra ni ilaalte an dhiiraa miti isiin kana nama narra fidataa ooltuuf yoo nama furdaa fidatu baatte muka kaayetti nare waan kana obbaasee haagisu way ana osoo lubbuun jiruumoo. Raasoon dhiira narra barbaadatu eegalteeruma. Ijoollee tanaafiin haxara barbaadaa jaartii waa qabaame. Dhiira jajjabduu yoo naffi duubaatti har'a. Abdii saahibban kishaatu furumaa hin dhorka. Abdii saahibban kishaatu. Beetaa himartu atis. Hundumaa qabsonnaan jira amata kana. Ni gayaan si amma. Ni gayee heddummeeffadheemi.
naaf ga'ee hanganumaan itti baasee buku dhiiruma takka haa dubbiftu isin kanallee asuma kaayeti ooruun tunillee dheebottee bishaan itti maifadha ka'ee maagada kan akkana kana kiyyaas daabsa bishaan kana obaafadha bishaan kanaan obaafadha asiin itti maisee wanni kunillee dheebote yoo isiin dhiira takka fiddaarra anumaa fiisi dafeeti namachi deemetti maisa jiruu jalliin kuuftu odoon galleerra'u gochoo afaan galaanaati tantaalee ta'u ga'u jireenya wabii qablee jireenya annan deefne yaadni kee hukkayyoo yaadaan si faana badaa angodaan isa seenaa natti taate si dhabuun garaan jaalatee gawaa hin fayyisu sosobuu natti laaliin jaalalatti anna miitee hukkayyoo yaadaan si faana badaa angodaan isa seenaa natti taate si dhabuun garaan jaalatee gawaa hin fayyisu sosobuu jaalaltiin jirtu amma isaa amma tan keessatti. Malee halkanuuma eeguudhaatu waan badeen harkanii naannoo yeedara yaadniidhaanis eeguudhaatu dirmamuun harkanii ayaa jireenyaa hireega nama waliif nuumee isin tiyyummaa. سلام قولا من رب ناناتي نا انا من ارادي قاما فرد ملي دادر کا قاما ملي سلام راي نور کا الله جارتي دي یاد ربه مالک از ربه نم دادر کا فوڈے تنا کا وہ ارتی گندن جرتو ام بایونا درمدا مالتا بر رازوتی یا تو کوردا وجیتا رازوتی یا جستو Murdana kam seyda barkamada. Kana ma kudanggo. Wasal panne. Bodu mana. Wasal panne. Mana ma kam zaira. Dapat kap. Razo to ya mera ni san. Awa mirara iman ka mura ni. Dapat. Razo tun enyusin. Majarti te ya jarti te ya. Dapat. Maltat. Wani nintai nin kaba. Jarti tirana rabidate na. Narrafidate. Dage. Ana salbata. Ana salbata ala. Isi mali ko dal ka gabi. Dage. Ammalal. Wanni teensaati sin jirtu. Yoo inni kabajaasaa eeguu baanne Oromoo kabajaan Oromootis cabxee beeka. Kana hunda isatti inni himme takkuma beekti jechuusiisa. Inni takkuma beeka. Deebii dhiirti lamaa fi sadii hojii ciisti guyyatti. Mana osoo inni harku mana hundatti fidi. Isummaan tunsa? Kottas. Dagba. Ni arrabuta. Dage. Kanaan booda arrarraa deebitee isinis ifis asirreessitu hojii sana harkite tumdeeti wal qixxeessina safuun teenya hin cabtu jechuudha. Safuun teenya ni kabachiifna osoo jirru moo? Dadhage. Nuti ollaa isaaniitiis manguddoo biyyaatiis jaasaa jaartii wal dhabuun dur jirti. Gatteenyeeti dubbii tana isin jiddu laallaati. Abballeessitee moo hin balleessin? Ibsirreessuu baannaan wanni kun akkasiif barumsa guddaa ta'u ni beekna. Ollachaa jira garteemi tana booda. Onneen na dhawate onneeti yaabar. Julluman see. Itti marame amma. Itti marame walitti haadha. Nama gaafadhu.
Waa iddoo sitti naanee. Natti naarreemi. Waan teenyota naaf hin taane yoo Abbaa yaa malee Tara boodatti deemta adiin deebinu wal jabe. deem galfadhu. Niin jabee. Niin bar daadarkaa qaamaa malee ka biraa jaba. Jaba. Onneeti jaatu akkasitti na butee ba. Jiruu jalli hunkuuftu otoon garreeffirra